Nageenya dursu akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu ijoo isaa kanaaf qabnuun isinitti hima. Jalqaba irratti lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saawudi Arabiyaatti hidhaman gaagama lubbuu keessa jirani. Lammiileen kunneen rakkoo qorraa, beela, dhukkubaa fi reebichaan marfamanii sammuu fi lubbuu isaanii qaalii dhabaa kan jiran yoo ta'u, baqattoonni lubbuu dhabanis awwaalcha dhabuun reeffi isaanii hidhamtoota wajjin taa'aa jira. Mana hidhaa rakkoon kun itti hammaate keessa manni hidhaa Xariiqal Karjii isa tokko yoo ta'u, wal'aansa dhabuu fi rakkoo xiinsammuu irraa kan ka'e hidhamtoonni lubbuu dhabaa jiru. Jilli mootummaa Itoophiyaa kan qondaalota mootummaa fi abbootii amantaa of keessaa qabu torbaan lamaan dura gara Saawudi Arabiyaatti imaluu hordofee rakkoon hidhamtoota kanaa furmaata argata jedhamee yaadamus furmaanni argame tokkolleen hin jiru. Hidhamtoonni kunniin osoo lubbuun jirru nuuf birmadhaa jechuun waamicha lammummaa fi sabummaa uummattoota Itoophiyaa fi mootummaa Itoophiyaatiif dhiyeessaa jiru. Ijoo keenya itti aanuun qondaaloti adda bilisummaa Oromoo lammii beenyaa Daawit Abdataa, Kennisaa Ayyaanaa, Miikaa'el Booranii fi kanneen biroo mooraa poolisii Oromiyaa Galaanitti hidhaman nyaata lagachuun himamaa jira. Maatiin hidhamtoota dhimmicha irratti dubbisne yaada kennaniin ammoo hidhamtoota kanneen maatiinis ta'ee abukaattoon qunnamuu waan hin dandeenyeef jiraachuu isaaniitu hin beeynu jedhu. Haalli qondaalonni adda bilisummaa Oromoo manneen hidhaa garagaraatti dararamaa jiranii yaaddoo ta'ee jira. Lagannaa nyaataatti jiraachuun isaanii kan himamu qondaalonni adda bilisummaa Oromoo mooraa humna addaa poolisii Oromiyaa magaalaa Galaanitti hidhaa jiru jechuu malee haala isaan keessa jiran beekuu hin dandeenye. Kuni ammoo yaaddoo jabaa nutti ta'ee jira jedhu miseensonni maatii isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise. Maatii qabsaa'otaa adamsanii hidhuun hammaatee jira. Humnoonni tikaa biltsiginnaa obboleettii qondaala adda bilisummaa Oromoo lammii beenyaa kan taate Saaraa Beenyaa hidhuun dhaga'amee jira. Saaraa Beenyaa barattuu yoo taatu badii biroo qabaattee osoo hin taane sababa obboleettii qondaala adda bilisummaa Oromoo lammii beenyaa taate qofaaf gaafa gurraandhala 6 bara 2022 godina Wallagga Bahaa aanaa Wayyuu Tuqaatti akka hidhamte Oromiyaa Miidiyaa Neetwork maddeen irraa odeeffatee jira. Qondaalli adda bilisummaa Oromoo lammii beenyaa ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaa booda tika biltsiginnaatiin qabamee kan hidhame yoo ta'u, yeroo adda addaatti manni murtii bilisaan isa baasus tikni biltsiginnaa mana hidhaa itti jijjiiruun dararaa jira. Gama biraatiin godina Matakkal aanaa Dibaaxii magaalaa Gaalessaa fi gandoota naannawa ishee keessatti hidhaan jumlaa hammaatee jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Waraanni biltsiginnaa maqaa sakatta'insa shaneetiin Oromiyaa keessa bobbaafame ajjechaa suukkanneessaa raawwachuu itti fufee jira. Godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa walqixxee ganda buufaa caffee jaamutti gaafa gurraandhala 6 bara 2022 humni waraana biltsiginnaa abaawoo shanee wajjin hariiroo qabdu jechuun dargaggoota 2 ajjeesuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himani. Dargaggoonni badii malee ajjeefaman Dabalamaa Baay'isaa fi Shibirruu Tasfaayee jaamu. Baha Oromiyaatti tan argamtu magaalaa Awwadaa keessatti sochiin daldala jimaa mootummaa biltsiginnaatiin ugguramee jiraachuun himame. Gurraandhala 6 bara 2022 eegalee guyyoota 2 dabraniif jimaan tokkolleen akka hin baane jechuun dhoowwuu fi kan sanaan dura qotee bulaa irraa bitamee bahe ammoo abbaa taayitaa gumruukaa federaalaatiin qabamee gibirri humnaa olii gaafatamuun konkolaattonni baay'een karaa Jijjigaatti qabamanii dhaabbachaa jiru jedhu maddeen Baha Oromiyaa. Qaamonni mootummaa abbootii qabeenyaa muraasa ijaarratanii daldaltoota jimaa kaawwan dhorkuun kallattiidhaan qotee bulaa keenya saamuu fi taatee kanaanis hawaasa keessatti burjaajii uumanii akka uummanni rakkina jireenya dhuunfaa isaa malee waa'ee sabaa hin yaanne taasisuufii jira. Maddi keenya Baha Oromiyaa irraa odeessa kana nuun gahe. Ijoo keenya xumuraatiin ibsi adde Adaanech Abeebee tibbana kennan soba ta'uu paatriyaarkiin mana amantaa Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas saaxilanii. Waldhibdee mana amantichaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee gidduutti uumame ilaalchisee ibsi tibbana kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee qaamaan erga Abuna Maatiyaas argatanii booda dhimmicha irratti kennan soba ta'uu Abuna Maatiyaas saaxilanii jiru.
Aadde Adaanech Abeebee gara Abuna Maatiyaas qaamaan deemuun gaaffiilee karaa bataskaana Itoophiyaa ka'aa jiran irratti erga haasa'anii booda waliigaluu fi marii bu'aa qabeessa taasisuu isaanii ibsanii turani. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon ammaaf qabannee dhiyaannee isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Babal'ina oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen hafanii waliin turtii gaarii.